Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota obsee shawaa nagaan fi araarri jaalalli waaqayyoo iddoo fi kallattii haalaaf golamtaa irra jirtan irratti isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirraa jirtu jechaa har'as deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte obseen jechuun keessan hin oolu. Isa duratti garuu uti bara kiyyaaf aaraa warra taatan like, share, subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Warroonni na bira dhaabbachaa turtanis guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajaa isiniin jedha. Akkasumallee mana kootiif aaraa warra taatan like gochuudhaan, subscribe gochuudhaan gara mana kootti makamaa isiniin jechuun barbaada. Har'ammoo maal qabattee dhufte yoo jettanii wanta hin qabattee dhufe yoo karasitti darbu kallattii tokkoon nan gammadaa. Kallattii tokkoonis immoo nan gaddas jechuun danda'u. Garuu walumaa galatti waaqayyo haa galatuun jedha. Isa waan hundumaa keessatti nu gargaare maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Maaliif yoo jettanii bu'aa baay'een otoo jiru haalli mijataan haalli mijanne otoo jiru rakkinni dadhabbiin boo'ichi gaddi gammachuun otuma jiru waaqayyo garuu waan hunduma keessattuu nama gargaara. Inni nu gargaares waaqayyo haa ulfaatu jedha. Akkuma tambilalii kiyya irratti argitanii obboleettii kiyya Buzeen gara biyyaa imaluutti jirti. Waaqayyo ishii gargaaree waan hunduma keessatti rakkina dadhabbii boo'icha gadda keessatti kan ishii gargaare waaqayyoodha. Maqaan gooftaa haa ulfaatu. Dhugaa baay'een gammadeef jechuudha. Maaliif yoo jettanii biyya ormaa kana keessatti bu'aa bahii baay'eetu jira jechuudha. Bu'aa bahii baay'eetu jira. Ganama yoo gammanne galgala gadduu dandeenya, galgala yoo gammanne ganama gadduu dandeenya. Yaanni sammuun jira wanta baay'eedhaan bu'aa baay'een gola hormaa keessa jira. Garuu isuma keessatti kan ishii gargaare, isuma keessatti kan ishii baatee akka abbaatti akka haadhatti gonni ishii kan ture nama tokko otoo hin taane haadha abbaa obboleettii otoo hin taane kan ishii gargaare waaqayyoodha. Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Dhugaa waaqayyoon kana guddise nan galateeffadha. Waaqayyo haa ulfaatu. Waan ishii gargaareef jechuudha. Kanatti aansuudhaaf waa'ee obboleettii koo Buzee giseen dubbadhu dhugaa dubbachuudhaaf Buzeen anaaf nama addaa jechuudha. Nama addaati jedhee yoon dubbadhu xiqqoodha dhugaa waaqayyooti. Nama addaati. Mijoo kana ananani beeku garuu balma yuutuubii kanaatiin miidiyaa irratti ishii beeka. Nama keessan duraan ishii beekee wajjin haasa'u otoo hin taane miidiyaadhuma kanarratti ishii baree garuu akka nama miidiyaa irratti ishii baree otoo hin taane akka nama addaattan ishii argee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi keessumaa keessattuu yuutuubiidhuma kiyya kanayyuu akkana asiin gahu kan na godhe obboleewwan baay'eetu jira. Obboleewwan baay'een kallattii kamiin na gargaara. Jabaadhunaan jecha gizeen anirree nan isa dirree hin isin jedhanii na gargaaran baay'eetu jira. Garuu isaan keessaa tokko kan taate ishiidha. Dhugaa dubbachuuf waaqayyoon gaditti ishiidha jechuudha. Maaliif bakka nani abdii kutadhetti akkan abdiin kutanne na guute. Bakka nani wanta baay'ee jedhetti lakki hasiin jettee gorsaanis lolaanis waan baay'ee akkana deebisaa turte ishii jechuudha. Dhugaa asumaan baay'ee ishii nan galateeffadha. Akkasumallee baay'een jaaladha. Waaqayyo immoo waan guddaadha. Waaqayyo waan guddaa hin hojjeta. Qaamanirree biyya irratti akka wal arginu abdii fi amantiin qaba. Garuu guddisee ishii galateeffadha jechuudha. Baay'eetti na faana dadhabdeerti. Kallattii kamiin jechuudha. Baay'eetti na faana dadhabdee gorsaanirree na gargaaraa turte. Akkasumallee gargaarsa adda addaatiin na bira dhaabbachaa turte jechuudha. Waaqayyo ishee eebbisu. Baay'ee nama akkam jedhee sinitti dhugaa daawwattoota koo baay'ee nama gaariidha. Yoon jedhee gaarummaa ishii soba fakkaata dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namni gaafa namatti siqe nama hin beekne tokko wajjin akkamitti akka obboleettii caala akkamitti ta'uu danda'uudhaan ani dhugaa qalbii natti fakkaachaa ture jechuudha. Ani garuu Buzeen akka obboleettii koo caalatti gararraatti jechuudha kanan ishee arge.
waaqayyoon ishee eebbisu baay'ee tokko gooftaan ishee eebbisu dhugumatti waaqayyo ishee eebbisuun jedha. Imalli ishees immoo imala gaarii maatii nagaatti waldaa nagaatti biyya nagaatti akka galtu waaqayyoon kadhadhaa fi akkasumallee ishiin irra yuutuub ishee irratti gadhiistee jirti asumarree koomentii barreessaa fi nagaan galii jedhaanii egaa obboleewwan koo dhugaa isinitti maal jedheessituuma baay'ee tokko jechuudha akka waan akka kun nama biraa deemu tokko jechuudha dhugaa rabbii garuu fagoo walirraa jiraannus garuu akka mana tokko keessa hojjetutti gizeeshiin nangaleetta mana biraa kaatu dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ama maal jedhee akkasumatti hin beeku maal fakkaate hin beeku baay'ee tokko jechuudha ammani bakka maal jedheessinitti baay'ee tokko jechuudha jechuun galiinsa ishiitti fanii jechuun biyya ormaa kana keessaa ishiin bahuudhaaf otuman gammaduu fi garuu baay'ee tokko natti dhaga'ame akka waan nama mana tokko keessa hojjetu na biraa ishiin yoo deemtu wanti ta'u tokkotti natti dhaga'ame jechuudha garuu baay'ee gammadee fin jira waaqayyo nagaan ishee galchuu wanti ishii yaadne muraasni ishii waaqayyo ishii afaa guutu baay'ee nama gammachiisa. Hundumti keenya akka biyya ormaa kana yoo dhufnu deemneetuma dalagannee gallajaneetuma biyya baana garuu waaqayyo nama gargaare malee wanti hundumtuu ta'u jechuudha. Hundumtuu immoo yeroo waaqayyoo eeggata jechuudha. Obboleewwan keenya akkuma keenyatti amma dalagannee galladhanii baanii biyya ormaatti safan jiru. Obboleewwan immoo galuu dhagaanii immoo bakkuma har'a borufitaan galle jedhanittis immoo daandiitti hafan jiru kuni sotuma jiru immoo kana keessa waaqayyo nama gargaaruun waan guddaadha jechuudha garuu obboleettiin koo kun waaqayyo ishii gargaare imala ishii gara biyyaa godhu ishiitiif ani baay'een itti gammada waaqayyo fuuldura ishee ba'u maatii nagaatti biyya nagaatti haa galtu kanaaf obboleewwan koo biyya ormaa keessa jirtan hundi keessan xuwwaan obboleettii buzee keeyyoon nu haa ga'u jedha dhugaa isinitti immoo yonna dadhabnu yenna ofisnu yenna bakka wanni jennu waan fagoo nutti fakkaata jechuudha deemsi keenya galiinsi keenya bakka waan mangeenya nutti fakkaata garuu wanti hundumti immoo guyyaa waaqayyo jedhe malee guyyaa namni jedhe jechuudha otoo akka namaatti yaadni namni yaaddatu baay'eedha wantuma yaaddate santu hundin ta'a jechuudha garuu kan waaqayyo yaade waan guddaa ta'eef kan waaqayyo yaade nama shaggaadha kanaaf warroon akkanatti hin galdu ani biyya ormaa keessatti hafe asumatti maal ta'ettanii tasfaa kutan tasfaan kutina hundumtuu guyyaa qaba guyyaa eeggata gaafa guyyaa isaa otumatti yaadin otuma nutti hin qophaa'in iyyuu wanti sun hin gaachuudha kanaaf jabaadhaa shamarran biyya ormaa keessa jirtan isiniin jedha batalee dhugaa isinitti shamarran mana tokko fakkeenyaaf manni baay'ee nama dhiphisu ganamas galgalas dhiphinuma yaadudhuma boo'ichuma rakkinuma kan ta'e mannoonni akkanaa baay'eetu jira jechuudha obboleewwanni koo mana akkanaa kana keessa jirtanii jabaadhaa dhugaa isinitti ma jabaadhaa wanti hundumtuu hin darbaa lafa kanarratti wanti hin dabarre hin jiru jechuudha wanti hin dabarre tokkollee hin jiru wanti hundumtuu hin darba kanaaf jabaadhaa xanakkaraa hojjedhaa isiniin jedha anis immoo isinuma wajjinan jira jabaadheeti mana amma guyyichi ga'utti hamma qalitti naa ga'utti hojjedhaa isiniin jedha jabaannee xanakkarraa hojjennu waaqayyo hunduma keenya gargaaru wanta hunda caalamoo nagaadha waaqayyo nagaan waa kennu obboleettii keenya buzeedhanis imala gaarii jedhaati koomentii jalatti barreessaa fi waaqayyo nagaan ishee galchu buzee koo baay'ee si jaaladha gooftaa si faanaa ta'u maatii nagaatti biyya nagaatti waldaa nagaatti galii haadhu koo egaa gaafa galtes anis galee wal argine de habdii famantiin qaba waaqayyo nama yeroo saniin waa godhu waaqayyo guddaadha waan hundammoo isa danda'a waan ta'eef akka nuti yaadne bichaa ta'uu taane akka inni yaadanuuf haa ta'u wal argine immoo wal bira teenyee viidiyoo isin hojjannee hin amana kanaaf obboleettii koo qaalii buzee koo nagaan naa galisiin jedha daandii gaarii siif haa ta'u imala gaarii siif haa ta'u balaa keettirree obboleewwan ati wajjin deemtu nagaadhaan waaqayyo nagaa sinaa galchu siin jedha waaqayyo fuuldura kee haa ba'u siin jedha baay'ee si jaala baay'ee si kabaja naa galatoomi dhugaa oolmaa kee guddaadha oolmaa kee yoomarreen irraanfadhu baay'ee oolmaa kee yoomarreen irraanfadhu siin jedha qaalii koo waaqayyo si faanaa ta'u egaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota YouTube obsee shawaa hunduma keessan baay'ee sin jaaladha sinan kabajaa galatoomaa isiniin jedhu warra na jajjabeessaa jirtanis na jajjabeessaa YouTube kana guddisaa boodatti viidiyoo adda addaa jechuudha kanarra yeroo gabaabaa keessatti
viidiyoo mirxii isin biraan hangaa amma wangolormaa kana keessaa ba'utti jechuudha. Kanaaf na jajjabina keessan nan barbaada baay'eetti jechuudha. Isiin kun duubatti hafaadha. Na jajjabeessan jira baay'ee sin jaala baay'ee sin kabaja. Viidiyoon biraatiin ammoo walitti deebinutti oraa bulaa sin jira. Obboleettii koo Buseedhaan ammoo nagaan galeedaatii koomentii barreessaa fi baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja.